namni akkamitti hanqina hunda garaa namatti jabaata dhalli namaa. Mucaan kuni dallaala mucaa biyya isaatirraan biyya Dubaayii kana seene mucaa firaatirraan jechuudha. Abbaan isaa hiyyeessa harmeen koo haraqee gurgurtee na guddisaa turte qallabatti nu bitaa lafa hayyuun qabnu lafa xiqqoo qabnu sanuyyuu abbaan koo gurguree na gargaaree akkam biyya ormaa deemee isaanifillee dabarsee ofiifillee dabarfadhu na taasise birrii 250tti lafa naa gurguree innuyyuu garuu asitti dallaalli sun na fidee hojiillee nan galchine bismaa kamitti namni akkamitti ilma hiyyeessaa gana hunda kan miidhu warra waaqabu akkam taasisa. Dhugaa mucaan kun piliis rabbii kana yoo garaa isin nyaata Dubaayii kana keessatti rakkachaa jira hojii seenne piliis gargaara Oromoo piliis. Adaraa keessan obboleewwan kooyi warroonni keessattuu ijoolleen dhiiras ta'ee shamarranis ta'ee of eeggannoo godhaa keessattuu ijoolleen Dubaayii dhuftan. Warroonni Dubaayii dhuftan adaraa keessan of eeggadhaa. Dubaay ta'ee Beirut ta'ee Kuwait ta'ee bakka barbaadan yaademtan Saudii ta'ee bakka barbaadan of eeggadhaa dallaaltota sobduu irraa daldaltoota sobdee isin nyaattee booda asitti isin fiddee isin gattu irraa of eeggadhaa. Akkuma viidiyoo jalqaba dhageessanitti obboleessa keenya kana miidiyaa irra deemaa ture dhugaadha. Miidiyaa irra deemaa ture mucaan kun hedduu takka boo'a hedduu takka garaas nyaata. Ijoollee seenaa isaa dhaggeeffatanii jirtu yookiin seenaa isaa hedduu takka garaas nyaata jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa warroon immoo chaanaal kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'e warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessetti obboleessi keenya tokko akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jedhee biyya Dubaayii dhufee jechuudha. Dubaayii dhufuudhaaf immoo siqaayii hedduu keessa argee makaraa hedduu argee maatii isaa iyyeechaa harka qalleessaa haati isaatis immoo takka qoraan gurgurtii eelee namaa tolchitee qoraan gurgurtee waan akkasiitiin jiraachisaa turte abbaan koo lafa qabu saniyyuu gurgursiise tanan ofii kiyyaafis ofii dabarsiisen isaafis haa darbartu jedhee biyya ormaa kana deema jedhee tananii birrii 250tti gurguradhee lafa sanii ka'ee gara dallaalan gara Dubaayii dhufee yoo dhufu asitti nagatamee hojii seennee jedhee hedduu takka bu'aas keessatti jechuudha. Wanta inni boo bakka lapheessi kutan bakka lapheessi cabsa ilmi namaa kan akkanatti warra iyyeessa nama waan qabne akkana godhe kan moo kaawwan akkam godha jettee yaadda jechuudha. Kanaaf hedduu takka si ajaa'iba jechuudha. Mucaan kun seenaa isaa akkuma amma dhageechan kana nama abbaan isaa waan qabneedha. Lafallee hin qabuudha. Haati isaa hanquraan gurgurtee eelee namaa tolchitee waan akkasiitiin isaan jiraachisaa turte jechuudha. Naafis haa dabartuu maatii kootis haa dabartuu jedhee karaa kana filatee har'a immoo karaa kanaan immoo biyya ormaa keessatti rakkachaa jira. Warri dallaaltotaan waan nama hin goone hin qabu. Shamarran keenyarraa jammaree hanga dhiiratitti waan godhaa hin qabne jechuudha. Waa hedduu irratti raawwachaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf adaraa keessan of eeggadhaa obboloota koo. Obboloota koo karaa baataniif karaa deemtan laalladhaa. Dhugaa isin jedha jechuudha. Yeroo kamiyyuu namarraan deemtanii fi eessa akka deemtan namarraan deemtan hojii isaan argamu jettanii beekuu qabdan. Osoo hin deeminiin duratti jechuudha. Dallaalli asumatti si fideeti si irraa gafee si biraa deema olee hojii kasseessuu miti. Ijoollee shamarraniitis ijoolleen dhiiratis adaraa keessan of eeggadhaa gizee biyyarraa dhuftan. Har'a waan baay'ee garaa nama nyaatu mucaan kuni hedduu namatti dhagahama osoo si ta'e yaansoona ta'e maalan ta'a. Bakka kana buustanii ilaaluu qabdan. Kanaaf ilmi namaa qaata bineensa ta'e akka bineensaatti garaa walitti jabaata. Har'a walitti jabaatanii mucaa kanatti itti jabaatee itti garaatti jabaateetti abbichi dallaalee sanuu nama biyya ofii keessa ganda ofii keessattitu mucaa kana akkana godha jechuudha. Hedduu garaa nama nyaata. Ilma namaa kamiyyuu jaaladhu malee hin amananii isa kana dhabeettanii yookiin immoo hin amanin namumaayyuu jechuudha. Nama amanuun hin jiru jechuudha. Sa'aatii kanatti ilmi namaa bineensa caala. Bineensa bosonaas yoo ilma namaati jechuudha. Har'a iyyeecha akkatti irraa nyaatee har'a mimmaan kun gubaasatti hin ta'u har'a jireenya nu gubaasatti ta'a obboleessa koo. Gizee jirtu gizuma lafa addunyaa har'a jirtu gubaasatti ta'a. Gaafa tokko si gubuu danda'a. Maaliif iyyeessa osoo maan qabne nu dabartu jedhee biyya keessaa maatii isaa osoo maan qabne iyyuu isaayyuu itti gurgursiisee raawwate kaatee akkas godhan hedduu nama gaddisiisa.
kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan of eeggadhaa warroonni kar dallaaltota sobdoota fi daldaltoota karaa hin taanetirraan deemtanii of eeggadhaa of eeggannoo godhaa isinillee of eeggadhaa sirriitti waaqayyo sinaa eeguu waaqayyo sinaa tiksu of eeggannoo nama barbaachisa biyya ormaa kuni deemuudhaaf fakkeenyaaf namarraan deemtaniyyuu beekuu qabdan nama kamiirraan deemnaa nama kamiirraa hojii seenna jettanii beekuu qabdan wanti isin beekuu qabdanii jechuudha. Na waaqayyoon dhugaa dafqa kee waaqayyo si haa barbaadu obboleessa koo waaqayyo hojiilee si haa gargaaru waaqayyo si haa gargaaru hojiisi akkasuma ijoolleen immoo Dubaay keessa jirtan maal dhugaa waaqayyo obboleessa keenya kana gargaara hedduu akka hojii seenu ijoolleen baay'eetu jira Dubaay keessa akka inni hojii seenu taasisaa dhugaa rabbi hedduu garaa nama nyaata maal booyyummaa ofiitiin biyya jiraachuu biyya ormaa keessa dhufanii rakkachuurra hiyyummaa ofiitiin biyya ofii jiraachuu jedhu warra birrii 250 saniinuu waa banate har'a mucaan kun guyyaadha yoo xiqqaate birrii 1000 takka illee ta'uun dhabu jechuudha beeki guyyaadhaan 1000 takka yoo soo argate har'a maatii isaa jiraachisuu danda'a jechuudha odoo waa hojjete akka kana jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa nama irraan deemtanii namarraan deemtanii ilaalladhaa bakka ittiin deemtan ilaalladhaa karaa ittiin deemtan illee ilaalladhaa isiniin jedha. Kanarraa waa hin barattu jedhee yaada. Ijoollee dhiiraa qofaa miti ijoollee shamarraniitis akkasuma ijoollee shamarranii hedduu kan boo'atu jira hedduu isaanii kan boo'antu jira dhugaa isiniin jedha. Kanaaf namarraan deemtan laallachuu qabdanii birrii keessan qisaasachuu qabdanii namoota akkamiititu hojii nu seesisaa jettanii yaaduu qabdanii jechuudha beekuu qabdanii jechuudha. Keessattuu ijoolleen haarawa dhufaa jirtan kuni biyyarraa warroonni afaan hin beekne kuni nama akkamiirraan deemnaa jettanii sirriitti beekuu qabdu dhugaa isiniin jedha jechuudha. Maaliif biyya ormaa dhuftanii siqaayii arguurra biyya keessan keessa jiraachuu wayya dhugaa rabbii bishaan qorraa dhugdee biyya kee jiraachuus biyya ormaatti siqaayii arguurra jechuudha. Dallaalli immoo asitti fidee asitti sigate malee hojii tokko namni seessu hin jiru abadan. Namni hojii seessu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif hundi ishiitu gaafa achii birrii sirraa qorododdeetuma si dhiisti asitti sirraa qorododde jechuudha. Kanaaf ilmi namaa qaata bineensa ta'e akka bineensatitti namarraa nyaachuu malee waan tokko akka namni ati guddattu sin barbaadu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa shamarran keenyallee of eeggadhaa ijoolleen dhiirallee of eeggadhaa warroonni aaddisii dhufaa jirtanii waaqayyo isin haa eegu isiniin jedha kuni gorsa kiyya dhaamsa kiyyaadha. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo komentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa waaqayyo isin wajjin yaa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyya kanarra waan isiniin jedhu hin qabu kana dhaamsi kiyyaa of eeggannuuf isin barbaachisaa of eeggadhaa bichaadha waan isinii dhaamu isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafii qabaattan immoo komentii irratti na gaafachuun dagatinaa obboleessa keenya waaqayyo si haa gargaaru illee nagaa ta'a fayyaa ta'a.